ka obboleessi kee kabe Oromiyaa keessa deeme namni biyya san keessa deeme waan nuti waan nuuf hin galaaf nama fagoo jirutu sirriitti hin galleef warri biyya dhaytan tokkoffaa Finfinnee qofa bashannantanii deebiin Arabiyyaadhaati mee qeetee san dhaqaa gara Wallaggaa kana achi deemaafame yoo gara fagollee deemu dadhabde naqamte mafaa gaas deebi'ame garumaan boo kanallee achi dhaqaame asiin gara Gujii kana gadi deema gara Arsii Lixaa kana gadi deema gara Salaalee kana ol baya hoggas maaliif akka wayi waan hoggas isinii gala akkama gurbaa kana galetti maaliif akka wayi waan maaliif waa meeqa obsinee waa meeqa waan nurras ga'e waan nama kaanirras ga'e hunda obsinee waa'ee nagayaa wanni ciniinnannee uummata dura dhaabbannuuf isiniif gala namni maaliif akka lolus nuuf gala dallansuun keessan godaannisni keessan waggaa lamaan dabre kana waan namni keenya keessa dabre beeyna garri itti deemnu garuu ka waggaa lamaan kanaa dacha hamaa jennee yaaddanna jechuudha kanaaf waggaa biyya galtan bashannantini dumas hin deebina Finfinnee namaaf Adaamaaf Dirree Dhawaa dhayxanii deebinaan otoo dhaquu baattanii isinii wayya go see what our people are going through never seenaa kana biyya sanii keessatti seenaa biyya sanii keessatti akka ammaa kana dhabiinsi nageenyaa takka uumamee hin beeku zamana kan shibbirillee hin taane jiraachuu yeroo bara san jiraachuu baadhullee dubbiseetiin jira haalli amma jiru haala akkaan hamaati waa'ee nageenyaa wanni lallabnuuf wanni dubbannuuf siyaasa biraa wallaalletii miti maaltu nun ga'e jennee dhiifnee laaluu dandeenya garuu haalli uummanni keenya keessa jiru baay'ee waan nu gaddisiisuufi ka mootummaan kophaa isaatti nagaa fiduu hin danda'u kan jette mootummaan mataa isaatiinuu nagaa hin qabu bara wanni namni galaaf hin jirre mootummaan ofiifuu nagaa hin qabu mootummaa tokko miti ka jiru walii jidduutti nagaa hin qaban dhumaatii godhamaa jiru kana maddi isaa tokko wal dhibdee kontiradikshin mootummaa keessa jirudha waggaa afur dura Profeesar Mararaa irraa gabeeytu wanti Abiy Ahmeditti ulfaatu guddaan Ihaadeeguma wal taasisee deemuu natti fakkaataa jee ture lolli Tigraayii fi mootummaa federaalaa jidduutti godhame wal dhibdee Ihaadeeg keessatti paartii biyya bulchaa turan jidduutti godhameen ammallee walitti gaarreeffannaan Amaaraa fi Oromoo jidduutti godhamullee piraayimarli wal dhibdee bilchiginaa Amaaraatii fi Oromoo jidduu jiruuni wal dhibdeen bakkoota adda addaatti agartan kun ka Affaar fi Soomalee jidduu jirus maddi isaa paartii biyya bulchu paartiin biyya bulchu ufiifuu wal jidduutti nagaa hin qabu adada lolli kun hammaatun kontradikshiniin wal dhibdeen mootummaa keessa jirus hammaataa deema kanaaf bar anarkii hamaa keessa seennaa waan Liibiyaa waan Siiriyaa ta'an hoggaa jennu isin sodaachisuudhaaf yoo immoo yaada kana isin gurguruudhaaf miti akkuma bakkeerreef shayitaanni bakka hundarraa wal guuret kun paartii biyya bulchuu keessa jira kun qe'ee keessa faca'ee jira kanaaf mootummaan kophaa isaatti nagaa ni buusa jennee hin yaannu garuu mootummaan shoora guddaa taphachuu qaba mootummaan biyyaafis dhiisi mataa ofiitiif akka mootummaatti paartii biyya bulchu akka paartii biyya bulchutti dhodho'iinsa hamaa keessa seenaa waan jiruuf biyyas ofis ummatas baraarsuu yoo ka barbaadu taate karaan lolaa kun mutuwalii kasaaraa malee namni irraa fayyadamu akka hin jirre amanee fudhatuu danda'uu qaba jennee wanni dubbannuuf kanarraa jechuu kanaaf nullee gahee qabna jennee amanna fakkeenyaan paartii lola keessa jiru miti we are not warring parties lola gaafa Tigraay wajjin eegaluu deemanis hin mormine ammallee lola dhiisaa jenna shoora qabna jennee yaadna shoorri keenya dhageettii qabnuun caasaa qabnuun qaamota hunda irratti dhiibbaa goonee gara nagaatti akka dhufanii deeman gochuu qabna kanaaf mootummaan mataa isaatiitti hin danda'u garuu tarkaanfii guddaa mootummaan fudhachuu danda'a mootummaan gama nagaatti yoo kadhuu taate gamaa gamanaa guuza baanee biyya nagaa deebisuu dandeenya jennee tabdanna kahannaati kaafte Ethiopian state is now a consumer state developmental state miti at least zamana mallassan waa developing gooti dinagdeen guddifti haga feetellee yoo kanyaatu taate amma dinagdeen guddataan jiru dinagdeen lolatti hin baha dinagdeen alaa gargaarsi dhufu hin jiru daldalli biyya keessaa irraa nyaachuutti deemu lammaffaa qaalomminni jireenyaa amma bar
irra laaluun ulfaata hojjetaa mootummaa gubboo isin gaafatu kana irra laaluun ulfaata mindaan isaa 2,000 kiraan 4,000 akkamii haa jiraatu akkamii haa jiraatu poolisa kanarratti amma mallaqa hoggaa isin gaafatu angarana nyaatan maaliif mindaan isaa 2,400 kiraa kifilii takkii sanuu argachuu hin danda'u lolli kun eegallaa itti fufnaan diinagdeen kufaa deemnaan korrapshiniin hammaataa deemnaan mura kooma oromiyaa keessa waan jiru tokko isinitti himamma maal ta'a isiniif fakkaate bajanni security fi bajanni developmentii jira bakka rakkoon nageenyaa jirutti bakka sochiin waraanaa jirutti bajata diinagdeetirraa bajata misoomaatirraa murtee nageenyaaf oolchuu dandeessa bajanni misoomaa baasii galii risiitiidhaan goota biyya misoomaa fakkeenya karaa tolchuudhaaf mana barnootaa ijaarsisuudhaaf waan adda addaatiif nagaheedhaan goota rakkoo nageenyaa bakka jirutti immoo malleen securityidhaaf bahu dho'isaan basaasaafis maaliifis waan kennamuuf nagaheen hin gaafatamu mootummaan bajata security dabalaa yeroo deemutti kanuma misoomaatirraa fudhaa jedhaan ummataan warra bulchitoota aanaa kanaan itti gaafatamtoota nageenyaatiin itti gaafatamummaa security kanaan kanaaf maal godhu eegalan beektaa bulchitoonni aanaa naannoo ofiititti waraana ofii uumuu eegalan nu birallee shiftaan hin jira nu birallee shaneen hin jira nu birallee kakana jeequ hin jira jedhanii uummatu eegalan ijoollee mannaaraa guuraniit hidhachiisanii bosona galchu bajata misoomaa achi gorsaniit irraa qoncoraniit gaafaan ijoollee ofii bosonatti ergansaa qabanii galchu rakkoon security kun hammaataa hoggaa deeme rakkoon lolaa kun hammaataa hoggaa deeme breakdown argaa jirra anarchy argaa jirra bar the state is so weak control gochuu dadhabaa deemaa jirti jechuudha ka warra kaan warra dubbii tan arguu didee saba keenya irratti illee ummata biraa irratti illee duulu akkamiin qabbaneessan yoo jaani tokkoffaa dubbataa salphisuun jalaa callisu jalaa qabuu diduudha akka isaanitti baala goomuu dhabuudha kaayyoo saba guddaa qabna kaayyoo ummata guddaa qabna dhugaa qabna sirna irratti malee saba biraatti hin qabsoofnu baalageen tokko ka'ee saba keenya arrabseef nummoo saba inni keessaa ba'ee sana arrabsuu xiqqeessuu lola irratti labsuu hin barbaachisu tokko kana lammaffaa suduudhaan sabuma isaanitti illee saba biraatti illee haasayaa jirra rakkoon ibiddi kuni nu hunda balleessa wal balleessuuf deemna saboonni hundumtuu baalagee isaanii hidhachuu qaban biyya sanitti sabni hunduu baalagee isaa hidhachuu baanaan rakkoodha warra jibba afarsu warra ummata walitti kakaasu saboonni of keessaa qabu isinillee oromollee of keessaa qabu qaba baalageen tokko oromoo fakkaate afaan keenya dubbatee saba biraa irratti jibba lola duula hoggaa kalabsu taate bakka nun buutu jechuu ni danda'uu qabdan tun tapha miti jarana namni biyya san dhaqeen arga dhoo'uuf ka'ee jira biyyi sun kanaaf hamma danda'ametti bira dhaabatanii dhorguu barbaachisa I did not hear the question very well but I think you asking me about the failed transitions as well as about negotiations we end up in this mess because the transitions have been hijacked in 1974 it was hijacked by the military in 1991 it was hijacked by the TPLF now it has been hijacked by the Biltsaginna group we are in this mess because the transition has been hijacked by individuals and groups who are so short-sighted. They focus on short-term, temporary power politics instead of creating a sustainable system that would bring the various groups to the table, that would help develop a new social contract. And I think you are right that these failures, when they are compounded, they have created a very complex conflict that will be extremely difficult to solve. Even if we stop the civil wars today, it will take us a decade or more to find acceptable political solution. One. Second, just in the last 2-3 years, the civil war has put the country's economy probably 20-30 years back. It's going to cost us billions of dollars. Billions of dollars in the form of aid, in the form of loan, to bring back the economy to where it was 2-3 years ago. Rebuilding Tigray, rebuilding Amhara, Afar, rebuilding Oromia is going to cost a lot. But for us to start to rebuild, the first thing is we need to go toward a ceasefire. We need to negotiate
then we have to start rebuilding the country, reconciling the society. Because there's no point in starting reconstruction. The government now talks about reconstructing and rebuilding Afar and Amhara and Oromia. No, it's not going to work. What is the point of rebuilding today if you are going to destroy it tomorrow? To me, we need to go to the root cause. And we are telling openly, the donor communities, we are saying, don't put your money into the fire. There is no point in giving money to a government that is bent on waging civil war. As far as negotiations are concerned, are the warring parties presenting contradictory demands? Yes. But I think they have to be prepared to compromise. Without compromise, we cannot move forward. The Tigrayan leadership, the Biltugna leadership, the Amhara leadership, the Oromo leadership, the Somali leadership need to prepare themselves that solution will come only if we compromise. There will be no solution where one become absolute winner and the other absolute loser. We have to find a compromise that we can live together. That's all I can say, because that's what I hear from you. Waligalatti, wanumana majekana radebya. Biyasan kesa rakko kana kesa bahudaf. Bal'ina rakkoo kanaa hubachuu qaba namni keenya. Keessattuu isin warri biyya alaa jirtan. Tapha miti wanni biyya sana deemaa jiru tapha miti ta durii miti. Karri biyyi sun itti deemaa jirtu boodanii sheenoytan. Ibidda irratti banzila hin rabina. Ta durii miti. Mootummaanis ta durii miti. Ta durii akka duritti dhiibanii waa taatu miti. Amma wanti biyya san keessa jiru reefu akkuma gurbaan jetti mootummaan kophaa isaatiitti hiikuu waan danda'u miti. Isaan illee ni kijiban, ibkijiban. Akkanumaan ibjeejan malee biyya harkaan qaban. Kanaaf namni biyya san keessa jiru, lammiileen biyya sanii, gartuuleen biyya sanii gadi dhaabatanii balaa itti deemu jiru, ibidda itti deemu jiru kanarraa biyya baraarsuudhaaf yoo carraa kennan irra wayya jennee taabdanna. Haga dandeenyu itti himna. Akka kaleessatti yoo nu dhaga'uu baatan boru sheene'uun barbaannu. Kanaaf ija keessan dura dhaabbannee isinitti himna. Nuu galaa bar aariin keessan xiiqiin keessan wanni waggaa lamaan dabre kana taane keessattuu namoo keenyaan waan nama gubaati. Gubanne jennee watti deemne immoo daran gubanna, daran miidhamna, daran wal miina, daran wal cabsina jenneeti kana haasa'aa jirra. Warri Atlaantaa ka hedduu galatoomaa. Nagaa balata. Maashaallah. Gaaffii kaan keessaati tokko qofan keessaati hamma nagee duwwaa baay'ee isaan nageenyaan xiqqoo dulloomeeras gurri na dabarsiti ta'een beeku aguma nagee duwwaan keessaa deebisaan. Waa'ee nagaa kaaftaniittuu nagaan akkamittiin dhufaa obboleessi koo gara salaaleerra deemee maalirra deemee sirriitti argee dhufeera waansa. Isuma nuyi dubbachaa walleedha nagaan biyya sana keessa dhibeera. Dhuguma yoo dubbannee fi jinniin seexanni addunyaarra jirtu hundumtuu biyya sanatti waan galtee fakkaata amma. Namni nagaa walitti naasa'u, nagaa walitti dubbatu, nagaa waliin gaafatu akkuma inni jedhee nam hundumtuu sababa barbaada wal loluudhaaf. Rakkoonis jira, beellis jira, waan adda addaa jira miti. Namni beela'ee wal lola kana beektu miti. Namni beela'ee yoo waan xiqqoo masee garaa bal'atee akka nama saquufee danda'ee biran darbu. Wal nama lolchisiisa jiruu dhumtiyyuu wal nama lolchisiisa rakkinni wal nama lolchisiisa wal nama jibbisiisa gaafa waan nyaatu risoorsiin xiqqoo yeroo iskeersi yeroo ta'u ishee sana hundumtuu fudhatee nyaachuudhaaf jecha wal lola. Kanaaf biyya sana keessa jibbi guuteera lolli guuteera nam hundumtuu nagaa dhabeera kun waan jirudha. Nuti jalqabnee kan nuti dubbachaa jirru mootummaatti dubbachaa jirra. Uummati maal godhaate uummatatti dubbanna. Biyya sana keessatti akka kana mootummaatti haasa'uu hin dandeenyu, uummatas walitti qabnee haasofsiisuu hin dandeenyu. Yaada keenya kan nuyi dabarsuu dandeenyu karaa kana qofaadha. Asitti dhufneeti kan nuti dubbachuu dandeenyu. Ammas dubbachaa jirru kana mootummaan hin nagaa, achitti garuu nu naga'u. Kanaatiif uummata kana nagaan dhowwinii, nagaa hin dhowwinaa, rakkoo kana ittuu hin ammeessinaa. Jennee dhaamuu karaa kana qofa sababii danda'uu fi uummatatti dubbanna nuti malee uummataan dhiisaa mirga keessan hin gaafatinaa utuu duutanii callisaa utuu hidhamtanii callisaa hin dubbatinaa ittiin jechaa jiru nuti
nami mirgisa dhiibame nami beela'ee nami qeesaa keessatti dararame qabsaa'uun mirga isaati. Mirga isaa qofa otoo hin taane kun dirqama isaati. Kanaatiif nuyi uummataan hin dubbatin waan tokko hin godhin jennee miilla isaa harka isaa hiinee mootummaa jala kaa'uuf miti kana nu baraa. Kanaaf qaamoleen hidhatanii wal lolaa jiran jiru tokko mootummaadha. Lammaffaa fakkeenyaatiif waraana bilisummaa Oromooti. Waraana kan adda bilisummaa Beenishaangul Faas hin jira, qaamolee biroonis hin jiru. TDF immoo jira. Isaan kanaatiin walitti dhukaasu isin walitti dhukaasuun keessan uummata kana miidhaa jira taa'aati walitti haasa'aadha kan nuti jennu. Nagaan hin bu'a kan jennus karaa kana qofaadha nuti kan nu yaadnu jechuudha. Kana hin fudhatu hin dhiisuu hin beenu. Garuu turanii hunduma fudhatu. Eega waan hedduun badee booda qabeenya hedduu eega balleessaniin booda lubbuu hedduu eega ajjeesaniin booda hunduma taa'u hunduma dubbatu kun dirqama. Utuu kanan ta'in dubbadhaa haasaa uummata hin dararinaa nagaan karaa kana dhufaa jennee amanna nuyi. Waa'ee malaamaltummaa biyya keessa jiru obboleessi koo kaaseera. Malaamaltummaa jechuun dhuguma akkuma inni jedheedha. Utuu nuyi dubbanneeti tariiti kan keenya hin shakkitu ta'a. Maaliif mormituu waan taaneef mootummaa hafuura isaa hammeessuudhaaf waan dubbanne isinitti fakkaata. Inni garuu waan achitti argee dhufe tokkoon keessan warri biyya sana hidhattanii deebitan hin argitu. Warri mootummaa biiroo kamiin yoo hidhattanarra akkuma inni jedhe birri 2,300 isin hin gaafatanarra 100,000 fidii walakkaa miliyoonii fidii 200,000 fidii akkanadha kan jedhamu. Zilaa daasfooraadha jennaan immoo waan qaamni keessan guutuun doolaarii waan itti fakkaatuuf harka isaanii bal'isanii yennaan amma waa harka keessanitti hin deeffatan. Kun waan jirudha. Sirna kanaan kan nuyi lolaa jirru. Lolli kun waan tokko duwwaa balleessa miti. Qaala'insi jireenyaa kun wanta tokko duwwaa balleessa miti. Guutummaadhuma sistamicha guutummaadhuma biyyicha diigaa jira. Waraanni kun biyyicha diigaa jira akkuma inni jirutti. Sirnichi akka diigamu sirnichi akka jijjiiramu nuus fedha keenyadha. Kanaan dura akkuma dubbachaa turre biyyi sun garuu biyyadha jennee amanna nuti. Biyya sana keessatti sirna jijjiiruudha kan nu barbaachisu jenneeti kan nuti amannu. Kanaaf malaamaltummaan maaliin bada yoo jedhame sirni sun bade malee malaamaltummaa namni balleessuu danda'u hin jiru. Yoo sirni sun jijjiirame malee jechuudha. Waa'ee miidiyaa fa'aa immoo wanni tokko ka'ee jira. Namoonni qabsoon nuti gaggeessaa jirru tokko mootummaa wajjiniin lammata kan Oromoo irratti duulan jiru yeroo hundumaa ololaan propagandaadhaan halkaniif guyyaa jibba saba kanaa irratti xiyyeeffatanii kan hojjetan jiru. Nuti fakkeenyaatiif amma mootummaa hin mormina mootummaa garuu nama mootummaa irra jiru hin arrabsinu. Amma muummicha ministeeraa nuyi akkuma muummee ministeeraatti ilaalla. Hin arrabsinu, hin salphifnu, maqaa isaas akkaataa hamaadhaan hin kaafnu. Maaliif mootummaadha? Sirna nuti kan nuti ilaallu. Nuyi nama abaaruudhaan, nama yakkuudhaan, nama jibbuudhaan wanti dhufu tokko jira jennee hin ilaallu. Nama tokko nama tokkotti ilaalla. Ulfinallee kenninaaf mormii keenya immoo fuulaaf fuulatti dhiyeessina. Sirni kun sirrii miti. Adeemsi keessan sirrii miti. Uummata kana miidhaa jira. Kanaaf irraa deebi'aa. Yoo diddan immoo qabsoo isin irratti geggeessine isin galagalchina kan jedhudha kan nuyi dabarsuu barbaadu. Malee nama arrabsu, nama abaaru, nama salphisuutti hin amannu. Miidiyaa tokko yoo laaltan garuu tokko nama maqaa waamanii abaaru. Muummee ministeeraatti jalqabee ministeerota jiranis, aktivistoota jiranis, namoota siyaasaa jiranis, nuunis, warra paartii hoogganuunis hunduma kan abaaraa deeman jiru. Kan biyya sana walitti naqanii wal nyaachisaa jiran, kan jeeqsisaa jiran iyyuu miidiyaa biyya kana keessa jiranidha. Miidiyaan kun mainstream miidiyaa ta'uu danda'a, social miidiyaa ta'uu danda'a, karaa hundumaatiin. Amma feesbuukii kana yeroo tokko banuuma isaa feesbuukii banuun hin sodaattanii? Maaliif? Waan isin irraa argitan waan gaariin tokko keessa jiru nama wal abaaru, nama hammeenya keessa biraa qofa barreessu, nama jibba qofa lallabu waan akkasii argitu malee waan nama jabeessu tokko keessatti hin argitan, nama sodaachisan. Kanaaf nuti warra miidiyaa wajjin qabsoo qabna, warra mootummaa wajjin qabsoo qabna, hattoota wajjin qabsoo qabna. Kana hundumaa keessa teenyee
yoo galtan hin hidhamtanii maal amantanii biyyatti galtu maaloodhaan hin jedhu akkam goonare dhiisnee taa'uun hin danda'amu. Namoonni wareegamuu turreera, namoonni gatii kaffaluu turreera. Bilisummaan akka kanaan dhufa, mirgi akka kanaan dhufa, seerri akka kanaan kabajama jenneeti kan nuti abdannu. Kanaaf waa'ee nama qabsaa'oo sirra akka tinaasin namoonni waan dandeessaniin bira dhaabbattu malee sababii biyya sana keessa rakkoon jiruuf, sababii sirni nama sodaachisu tokko jiruuf hundumtuu baqatee qabsoorraatii deebi'a jechuurra jabaadhu sinii wajjiniin jirra waan gootan hundumaa isin bira dhaabbannaa jechuutu nama jajjabeessuutu irra gaariidha nutti fakkaata. Hariiroon keessan gabaabaadhumatti akkan qabadhetti adda bilisummaa Oromoo wajjiniin dhaabbilee biroo wajjiniin akkamitti hojjettu, sabaaf sablammii biroo wajjiniin akkamittiin hojjettu isa jedhu nuyi akkuma yeroo meeqa irra deddeebinee kaafne sirni federaalawaan dimokiraatawaan biyya sana keessatti akka ijaaramu barbaanna. Sirni seenaan Guraagees, seenaan Oromoos, seenaan Amaaraas, seenaan Tigrees, seenaan saba biroos keessa jiru akka jiraatu barbaanna. Aadaan saba hundumaa keessatti akka calaqqisu barbaanna. Namni hundumtuu akka naannoo isaatiitti ofii isaatiin obbulchee biyya tokko immoo walqixxummaadhaan keessatti qooda fudhatee biyya guddoo tokko immoo ijaaree akka inni keessa jiraatu barbaanna. Walqixxummaa sabaaf sablammiiwwanii barbaanna. Kanaaf dhaabbilee bifa kanaan ijaaramanii hojjetan hundumaa wajjiniin hojjenna nuti. Kan mootummaa kanatti mormaa jirruufiyyuu biyyattii sana biyya aadaa tokko, biyya afaan tokko, biyya nyaata tokko, biyya sirba tokko, biyya uffata tokko, biyya amantaa tokko fakkeessuudhaaf yaalamutu hin ta'u. Kun sirna siyaasaa qofa iyyuu hin taane sirna uumamaatiin iyyuu alaa jenne jala dhaabbachaa jirra. Akkuma jirru kanatti miidhagna amantii qabnuun yoo nagaadhaan wajjiniin jiraachuu yoo dandeenye bifa amma qabnuun kaan magaala, kaan diimaadha, kaan gurraacha, kaan dheeraa, kaan gabaabaadha. Garuu akkasitti yeroo ilaalamnu immoo miidhagna biyyas akkuma kanatti ijaarrannaa kan jedhu amantii qabnan. Kanaatiif dhaabbilee kanaa wajjiniin hojjetan kabiroo wajjiniin iyyuu hojjenna. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin immoo hariiroo addaa qabna. Maaliif saba tokko bakka buunee jirra, saba tokkoof dhaabbachaa jirra. Dhaabbilee Oromoo hunduma isaanii wajjiniin walitti bu'uu hin barbaannu. Kaayyoon keenya, galmi keenya mirga saba keenyaa kabachiifachuudha. Sababii ta'e dura dhaabbachuus hin barbaannu. Karaan jirus tokko qofadha jennee hin yaadnu. Karaa keenya qofatu baasaa nama karaa biraan hin jiru jennees hin yaadnu nuti. Kaleessa bakka tokko fakkeenya fudhadhe karaa bakka tokko galma kana ga'uudhaaf yoo kaatanii karaa tokko qofa miti kan jiru. Karaa biraa cufaa yoo ta'e karaa biraa immoo naannoftanii dhuftu. Inni sunis cufaa yoo ta'e karaa biraa immoo naannoftanii dhuftu. As ga'uudha wanti barbaachisu. Isa tokkotti yeroo dheeraa fudhachuu danda'a, isa tokkotti yeroo gabaabaa fudhachuu danda'a. Garuu as ga'uudha kan nuti barbaadu. Nuti galmi keenya maa inni mirga saba keenyaa kabachiisuudha. Kanaatiif mirga saba biroos tuquu hin barbaannu, mirgi keenyas akka tuqamu hin barbaannu. Karaan jiru immoo tokkicha qofaas jennee hin yaadnu. Dhaabbilee Oromoo wajjiniin isa ta'u dhaabbilee biroo wajjiniin hariiroo gaarii qabna, hariiroo nagaa qabna. Dhaaba biraa irrattis hin duullu, duras hin dhaabbannu. Maa kana gootanis hin jennu, yoo dandeenye hin deeggarra. Yoo dadhabne immoo hojii keenya qofa irratti fuulleffanna. Waan nu ilaalu irratti wajjin hojjenna, waan nu ilaalle irratti immoo garaagarummaa keenya akka qabanneen itti fufna. Kanaatiif akkuma isin kanaan dura quba qabdan dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjiniin filannoo duras taanaan ammas hariiroo gaarii qabna. Wal dura dhaabbannee hin beennu. Waan saba keenyaatti kan nuyi haasofnu wal gargaarra wal tumsina. Kanaan ala gaaffilee biroon yoo jiraatan tariitii yoo Jawaaritti dabalee isinii deebisuu danda'a. Gara kootiin garuu waan obboleessi koo sule jedhe baay'een naan hubatamne naaf Jawaariif yoo hubatame yeroo ta'e Ingiliffas baay'een danda'amu waan ta'eef inni isinii deebisa. Dhiifama nu godhaati sagaleen hin dhagahamu ture. Bakka biraattis warri qophii akkana qopheessitan saawundi siistamii irratti hojjettan nullee waa dhaggeeffannee hedduu nama jeeqa. Kanaaf gaafilee baay'een dhageenye akkuma dhageenye qofa walumatti himaa walitti bobboocaati kan jechuma tokkoo fi lamarraa buufataa turre.